وتفاتي ده Oromoo siin jettee laal qaalitti likkirra jirti ati likkirra hin jirre malee. مير لا واردا مير مكان هنا قافت ده أكسن كلا كرت خلاتن كلا كرت مكان قوي Xiyyadda galuu dideef jidduunniin qamaa jimaan qamaa adda bahuu didee fi qeeshiin mirkaneeffatte gootummaa akkan qabu qofa gootummaa Oromoo. قوي من واردا كمان تو Jimaan tun galuu dideef jimaan ilillii fakkaataa mi baala sun galuu dideeti fi qabsoomummaan hangaraa keessaa qabu kun galee jiraaf maal feeteeti. Akkanan qabsootuun ta'in qabsootu ta'in beektooti. جاتي ودي فنون كي خمان طفا مسري متي وان سريتي نتن فكات Odoo sirriitti irra deebii gaafadhu ishee. اوكي واردا نولي تيك توك رتي مال حجتي Warda SM jechuun TikToker Oromoo Tampoodha kan viidiyoo muuziqaa fi aadaa Oromoo irratti hirmatu. Yoo odeeffannoo dabalataa yookaan waan biraa barbaadde naaf ibsi. Tikkirii jirti laala wardaan Oromoo siin jette aboo an uffata aadaa Ituurraa, Afranqalloorraa, Walloorraa, Salaalirraa, Wallaggarraa namarratti qabsaa ture maal feetati kana caalaa. Wardaan olee siin jette waa'ee Oromoo irra qabsootii. Waa'ee uffata aadaa Oromoo irratti jabaatti. Jimaan beekan si galee already jimaa jechuun. Jimaani qamaati moo qamaatu jimmi haraaraani qabdi jiin. اوكي واردا نولي جماني قماتي تيك توك رتس مال حجتي Wardaan olee TikToker kan viidiyoo muuziqaa fi aadaa Oromoo irratti hirmatudha. Yoo odeeffannoo dabalataa yookaan waan biraa barbaadde وان برا خناتت Bakka sirriidha ibsaa. Anamma TikTok irratti gaajji sirbumaa fi waan biraa maaliin hirmaadaree tikkiriidha bar. Jimaan beekarree already isaan diraaka jimmee ni galaa fi diraaka beekaninsa. نيقا واي درا Diraaka. اوكي واردا نولي درا كانت ويتي galatoomii yoo maal akka ta'e ifanaaf goote odeeffannoo sirriisiif kennuuf qophiidha. Maqaa iddoo yookaan wanti biraa akka barbaadde naaf ibsi. Jimaan diraaka mitire jimaan aadaa Oromooti jimaan aadaa teenya diraakan jaamu jimaan yoom diraaka jaamee jimaan barreeffame diraakaa miti. Likki irra jirti qaallitti maal joottaan ati. وانا دير دبنت والله العظيم Binsin dibiin irra deebii gaafadhu shaayii ammallee yoo si galuu didde. واردان نولي ايسا جراتي وجين اشي مالي مال حجتي مالين قماتي مي واي شي بدنا ناف ابسو دن ديساني قالتين چالفتي كان واردا Itti dheeressitee bar qaallitti nagumee wardaan gootaa aadaa uffattii sirba dhaggeeffattii waan biraa wanni ishiin daleedu hin jirtu. هيا ابسا غافا دومي Oromootu cinqaan malee ishiin naman cinqituu siin jettee erboo qaallitti hayi. ابسا ابا جالالاني بيتا Masuud ni beektaa jiimmee. Masuud Alii. اوكي If you can provide a bit more context or details about ابو افان رماسي قوي جاتشي بيتي دغفدو duraan dursee akkam nagaa fayyaadha. takka hin yaadadhu yeroo kamiyyuu gaaffii yookaan waa'ee tokko irratti gargaarsa barbaade naan qopheessa. Yoo waan biraa si barbaachisu naaf himi. Masuud eenyuti si warda? Masuud Aliyyi. Masuud Aliyyi kan Oromiyaa keessa jiraatu waa'ee isaa mee maal beektan nuuf himuu dandeessaa? Eeyyee Masuud Alii maqaa namaa ta'uu danda'a. Garuu odeeffannoo dabalataa ittiin mirkaneeffachuun hin danda'amne. Yoo waa'ee haaraatii odeeffannoo dabalataa yookaan gaaffii qabaatte naaf ibsi. Masuud yookaan yuutuuba dalagaa yookaan tiktook dalagaa jiin. Si dhageesse qoyme warda. Haasoo keessan. Wallaahi si dhageesse. Waan si deeftu laalta. I couldn't find specific details about Masood Ali on YouTube or TikTok in the Netherlands at the moment. However, there is a YouTube channel with that name that you might want to check out if you have any more details or need help with something Mee specific. qoy. Akkana jiin wardaan ta nooleeti moo ta'a alaatii mee. Okay. Wardaan tanooleeti moo ta'an alaatii? No.
Yaa sagalee rabbashamtee jirti qo'ame. Masuud saahiba Sabriinaa fi Waardaa sun Waardaa irra jaalatamu Sabriinaa irra jaalatamee naayi. Wallahi yoo ishiin Sabriinaa ta'e achumatti qabi. I'm not able to find specific details about Listen. Sahiba Sabrina Warda at the moment. Qoy. Afaan Oromootiin akkana dubbachuun fadha. Naan gargara. Afaan Oromoo keessatti wanta si barbaachisu yoo qabaatte naaf himi. Gaaffii yookaan odeeffannoo barbaadde maraa siif kennuuf qophiidha. Masuud saahiba Sabriinaa fi Waardaa eenyu irra jaalata isaan lameen keessaa? Dhiifama. Odeeffannoo dabalataa Masuud Sahiba Sabrina Warda ilaalchise akka argachuu hin dandeenye. Yoo odeeffannoo dabalataa yookaan ibsa dabalataa qabaatte Mistira gaafa isaa namaa hin himtu qaalittiin. Qaalittiin mistira ishiin himtu wardaa maal daleetii maal amma maal irratti hojjetu jirtii jii gaafa dhume. Wardaan noolee amma maal irra jirti maal hojjechuu jirti Facebook irratti moo TikTok irratti irra beekamtii qabdi. Wardaan olee maqaa namaa fi hawaasummaa irratti beekamaadha. Facebook irratti fuula qabaatte viidiyoo fi odeeffannoo garaagaraa koddaa. Akkasumas TikTok irratti TikToker beekamaa ta'uu mala. Yoo odeeffannoo dabalataa barbaadde naaf hir'isi. Wardaan fuula qabdii siin jette. Obboleessa kiyya fuulli kiyya paaspoortii dhagee. Yaani paaspoortii maalat noo. Dhaggeeffatu wardaan oolee fuula qabdii. Facebook fi akkasuma TikTok irratti dhageettii qabdii siin jette. Qaalittiin tun tanuma ajaa'ibaa ta'e akkam likkiin na beeti. Wallahi likkisileeti maqaa beekamaadha attee jirteera. Hojiteetiin wallaaltanii. Siifin eebar maqaan kiyya internaashinaal aabar internaashinaal ta'ee jira. Namni akkanuma TikTok riippoortii godhee waan meeqa godha malee qaalittiin dhugaa siif himtee jirti. Wardaan keessisii immoo keessisii akkamii hojjeteen keessa kiyyallee siif himta siif himti amma. Keessa kayyoom gallakkiftee himti. Keessa kiyyoomta gallakkise lakkeen tokko nan bisnee. Gaafadhu kun siif himti. Nasraa gaafadhume. Fuula dullootaati fi fuula orjinaalaati walitti fiddaasa. Okay, dhiisee wanni hin gaafadhaa qoy. ChatGPT akkamiin nagaa fayyaadha? Naan gargaara. Yeroo kamiyyuu waa'ee tokko irratti odeeffannoo yookaan gargaarsa barbaadde naaf himi. Gaaffii tokko yoo qabaatte yookaan waan biraa si barbaachisu qophiidha. Artisti Sabriinaa Jamaal akkami ishiin gaheen hojii ishii akkami maal irratti argamti eessa jiraatti? Odeeffannoo ishii guutuu naaf kennuu dandeessaa? Sabrina Jamal kan muuziqaa Oromoo viidiyoo fi odeeffannoo ishee Facebook irratti argamuun ni danda'ama. Akkasumas YouTube irrattis viidiyoo ishee argachuu dandeessa. Yoo odeeffannoo dabalataa barbaadde naaf himi. Mee aslii tokko namni isa beeku ni jira mee gaafadhu mee ni beekaniini. Hin beektu. Akkamitti si gargaaruu danda'a? Gaaffii Akka si gargaartu aslii naaf ibsi. asli eenyutu isa? Ani sin gargaara. Aslii Oromoo ni beektaa jimme. Aslii Oromoo ni beektaa kan TikTok marra taa'aa oolu tokko. Asli Oromoo fi TikTok walitti dhufeenya qaban akkasumas Nederland keessatti argaman jechuudha. Yoo viidiyoo yookaan odeeffannoo isaan irratti barbaadde TikTok irratti maqaa isaanii barbaaduu dandeessa. Odeeffannoo dabalataa yoo barbaadde naaf ibsi. Murtee guutuun tokko amma hidhamee jira moo hidhaabee jira moo akkam ta'ee jiraa jimme. Hayi akkam isa? Murtee guutoo nama jaamu odeeffannoo isaa guutuu naaf kennuu dandeessaa? I couldn't find specific information about Murthy Gutor in the Netherlands. If you can share a bit more context or details, I'd be happy to help further. Maal na nyate beektaa? Hin beektu murtee guutuu. Murtee guutuun beektu? Hin beektu. Sheekaa roobee murtii guutoo yoom hidhee maaliif hidhee maal irratti wal lolanii murtii guutoon kun eessa jiraataa amma hidha jira moo hidhaabee jira mee waa'ee murtii guutoo kanarraa afaan Oromootiin naa himi. Haa dharaawu.
bara 2024 keessatti gootota Oromoo irratti murtiin seeraa adda addaa kennaman jira. Fakkeenyaaf gooticha gargaloota nu godhana areeru kan bara saba komattee vera egalee qabsoo bilisummaa keessatti qooda olaanaa ture. Booga nan baantu qaalittiin murtee guutuu ka seenaa Oromoo qabu. Murtii guutuu waan jedhamu tokko jira bara warda wanni gootota keessatti. Egaa murtee guutuu seenaa goototaa keessa jirti. Eessan baanteera. Baraa fi yeroo siimaa jirti. Lolaa ture bara lola murtii guutuu jedhaniini. Egaa ishiin san siimaa jirti. Murtee guutuu jechuun akkana bara kana jedhamu keessa akkana ture siinjaa jirti. Jawaariyoo amma maal? Mee odeeffannoo Jawaar Mohammadii fi Dr. Ililliidhaa nuuf himuu dandeessaa maalitti jiran sa'a ammaa?